Akkam jirtu torbeen kuni torbee irreechati. Irreecha egaa ibsuu isaan naqu. Irreecha ibsuuf yaalinaa innuu nutti asifaa jedhe. Jaamboo joote irreecha ibsuun naqu. Garuu irreecha aadaa Oromoo qabeenya Oromoo qofa akka hin taane isinitti himuu barbaada. United Nations irra waan qabeenya uummata addunyaa ta'ee galmeesseef qabeenya uummata addunyaati jechuudha. Sabni guddaa kunis egaa addunyaa irratti sana duuba jira jechuudha. Ija saniin addunyaa irratti ilaalamaa jechuudha. Qe'ee keenyatti garuu amma ambittiin nu ilaalu sana geenyaayi. Afaan Oromoo kabaja qabdi. Aadaan Oromoo kabaja qabdi. Afaan jechuun kitaaba, ogbarruu, fiilmii, diraamaa kana jechuudha. Muuziqaa as keessa jirti sabni keenya. Akkuma loonii garaatti nyaatu qofa duukaa jirraa miti. Isintiit kabaja qabdi aadaan Oromoo afaan Oromoo. Eenyume isteediyeemii eenyutti gadi baanii weellistoota Oromoo daawwatu. Mootummaan Oromoo uummata gabbaatee wal bira dhaabbachuu eeyyamti. Amma irreecha bahuu fi irreecha baatee tokkuma miiliyoona 10 wal geechuu kana geessi. Gamtaa akkasii qabdi. Ija addunyaa fuuldura waan jirtuuf ija kaameraatiif jecha gaafasiif eeyyamama. Achi as deebitee Oromoo 10 gadi bahuu ishee eeyyamuufi. Isn't it? Akka loonii mooratti ol dhoowwamti miti. Tanatu saba guddaadhaayi. Tanatu aadaa guddaa qabdi. Qaawwa tokko walirraa cufti. Qaawwa walitti turuu malee. Allayyaa wal gatu malee allayyaadhaa wal baasti har'a. Saba guddaa aadaa guddaa. Carqii ofitti mareeti, kuula ofitti mareeti, addunyaa fuuldura shir jedhe. Achi as deebitee qe'een kee ontuudha duwwaadha. Waan isaan kaameraa waraabanii YouTube fi Facebook irratti gallakkisan nyaattaa beenuga. Wattu nyaattaa baallata. Xiqqashuudha nuti xiqqashu. Xiqqoo. Hin sobee. Achi baasii nafanni sigaraatti yoo barbaadde hin sobee.